Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amanna. Amiin. Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyo isiniin kan jaalatu hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo dhageessanii. Guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni keenya galannii fi ulfina teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoos torbee jaaffaa yookiin immoo guyyaa jaaffaatiin geessan baga wajjumaan nu geenye. Barnoota keenya kutaa xumuraa torbee du'aa ka'umsaa guyyaa xumuraa moggaasni guyyaa kanaa immoo guyyaan jaaffaan torbee du'aa ka'umsaa guyyaan jaaffaan maal jedhameetu waamama kan jedhu walitti ni ilaalla. Guyyaan kun immoo dubartoota qulqulloota yookiin immoo dubartoota qulqullaa'oo safara Amaariffaatiin qidusaan anest qulqulloota dubartoota qulqulloota qulqullaa'oo kan jedhan immoo guyyaan jaaffaan torbee du'aa ka'umsaa bifa kanaatiin waamama jecha. Maal jechuudha jennee gaafa ilaallu guyyaa kana immoo qaama mana kiristaanaa kan ta'e Kiristoos siin qaama mana kiristaanaa kan ta'e Kiristoosiitiin shittoo dibuudhaaf sodaa isaanii Kiristoosiitiin jaalala Kiristoosiitiin jijjiiranii jaalala baay'ee ho'aa ta'e kan qaama isaanii barbaaduu isaaniitiin gara awwaalaatti deddeebi'aa buluu isaaniitiin Maariyaam du'aa ka'umsicha dursitee arguu isheetiin ergamootatti aantee dubartoonni mul'ata ergamootaa waa'ee arguu isaaniitii fi manni kiristaanaa kan itti barsiistu ta'uu isaati. Guyyaan kun immoo wangeela Maatiyoos boqonnaa 28 tokko kaasnee gaafa ilaallu Maarqos 16 hanga 8 Luqaas 21 tokko hanga 2 fi wangeela Yohaannis boqonnaa 21 hanga 18 yoo ilaalle seenaan isaa bal'inaan arganna. Walumaa gala dubartoonni qulqullaa'oo jaalala Kiristoosiitiif qaban Maariyaam Magdalaawitis warreen kaanis shittoo dibuudhaan Maariyaam Magdalaawit jireenya ishee kaleessaarraa deebitee Kiristoos duukaa buute Kiristoosin amante jiruu biyya lafaa isa hin guunne kan isa faayidaa hin qabne kan hin jiraannaa nyaanni hedduudha akka kana too hin ta'in jiraachuun jireenya har'aa dabarree jireenya borii jiraachuudhaaf jireenya fooyya'aa kanarraa arguudhaaf waan ta'eedhaaf guyyaa kana ga'ee du'aa ka'umsaa keessatti Maariyaam dursite ergaa itti hime du'aa ka'umsaaf kabaja jalqabaatiif himoo misiraachoo ta'anii duuka bootatti illee dhaqanii akka himaniidhaaf halkan keessa bakka awwaalaa dhaqanii laaluu isaaniitiin qoodattuu kabaja du'aa ka'umsaa kana ta'anii argamaniiru. Dubartoonni du'aa ka'umsa Kiristoos keessatti sagalee misiraachoo labsii du'aa ka'umsa Kiristoos keessatti dubartoonnis ga'ee qabaachuu isaanii ga'een isaanii guddaa ta'uu fi duuka bu'oota caalaayyuu carraa du'aa ka'umsaa arguudhaaf kabaja kana arguu የትንሣኤን ብርሃን ለማየት መብቃት ማለት kabaja du'aa ka'umsaa arguuf qaqqabu jechuun waan salphaa miti. Arganii immoo dhaqanii labsii kana himuudhaaf duuka bu'ootatti dhaqanii himuudhaaf gara Galiilaatti isin dursa jedhaniillee himuu danda'uudhaaf karaa ergamaa Waaqayyoo carraa kanarra gahanii kabaja akkasii kana ulfina akkasii kana arguu
danda'aniiru. Du'aa ka'umsa Kiristoos arguudhaaf isa qalame hoolicha amananii foon isaa dhiiga isaa nyaatanii dhuganii argamuudhaan kabaja du'aa ka'umsaa arguun hin danda'amu. Biyya lafaatiif du'anii Kiristoosiif biyya lafaa dhiisanii Kiristoos duukaa bu'an. Foon ofii tuffatanii lubbuu ofiitiif jireenya biraa argachuudhaaf. Jireenya hin fayyadu dhiisnanii Kiristoos duukaa bu'uudhaan. Isa hin barbaadamu dhiisanii isa barbaadamu Kiristoosin argatanii jiraachuudhaan jireenya boqonnaa gammachuu itti argachuun ni danda'ama. Guyyaa kana gaamanni kiristaanaa dubartoota qulqullaa'oo kabaja du'aa ka'umsa Kiristoosin arguudhaaf kabaja kana arguudhaaf qaqqaban kana ni yaadatti. Kanaafidha dubartoota qulqullaa'oo Qidduusaan Aanest yookiin immoo dubartoota qulqulloota jedhamanii kan maqaan isaanii moggaa'ee fi kan inni asirra taa'e isa kanadha. Waaqayyoon ayyaana du'aa ka'uu isaatiin kan nu qaqqabsiise ifa ol ba'u ergat kan jedhuutiin immoo nagaan nu qaqqabsiisu torbeenii torbaffaa daagimaawiitiin saa'ee jedhama. Kiristoos yeroo lammata ka'e immoo maaliif daagimaawiitiin saa'ee du'aa ka'umsa irra deebii jedhame? Maalidha? Maal jechaadha? Akkamitti akkas ta'uu danda'e kan jedhu waliitiin ilaalla. Nu haa ga'u waliif dabarsaa sheerii taayisaa Waaqayyo hunda keenya duukaa haa ta'u, galanni isaaf haa ta'u.